eessa argadha eessa bira eessa dalaga kamiin dalaga kam naa wayya website cryptocurrency airdrop moo beeksota garagaraa dalaguudha YouTube irratti TikTok irratti Facebook irratti wantoota platformii garagaraa irratti dalaguudha galii argachuu isa kam yaaddanna kun laalgee jirra jechuudha kanneen keessa mee coinotan gara telegramaatiin dalagamaa turan keessa tokko lama maqaa isin haadha Notcoin namoonni hedduun lose godhaa turan namoonni hedduun immoo irraa fayyadamanii jiru hayyee Notcoin fi yeroo aanaa kanatti dhiyoo kanas torbaan lama dura launch kan ta'e Dagi Kai yookiin immoo dog isii jedhamtu coin san dalagdee yoo ta'e mallaqa argatte yoo dalagne ta'e hin argattu obboleessa kiyya jiini ji'a gannaati yeroo boqonnaa keetiiti kan dalaguu qabduu fi kan dalaguu hin qabne adda baastee beekuu qabda tokko yeroo kee saasisi lama qabeenya kee hin barbadeessin coinotan airdrop hoo kam dalagee dhugaadhaan mallaqa irraa argachuu danda'a mallaqni hoo irraa argama eeyyeen ni argama hangam argachuu barbaadde san situ murteessaa jechuudha murtii keeti hanga ati cimtee dalagdutti qarshii 100 yoo argachuu barbaadde 200 500 50 yookiin immoo qarshiiwwan hedduu argachuu barbaaddes haala sanii argachuu dandeessa jechuudha kanaaf maal godhuu qabda airdropota addaan baafattee kam irratti yoo dalage kamtu irra bu'aanaa qaba platformiiwwan hoo kanneen akka Infinity jira yeroo ammaa BBH jira isaan kunniin kamtu seera qabeessa moo wanni seera qabeessa ta'e websaayitoota seera qabeessa ta'an akkuma san immoo platformoota seera qabeessa ta'an hoo eessaa argadha jechuun barbaaduu sin barbaachisu obboleessa kiyya harka kee irra jira carraa barachuudha inni jalqaba waan baratte immoo katabachuudha waan katabde immoo itti fayyadamuudha toora bulaa deebana Harbor Media Network irraa websaayitoota platformoota airdropoota cryptocurrency wanti jalqaba isin barbaachisu wanti tokko waan xiqqaa takka makka isin kuusa moobaayila harka keessan irra jiru fayyadamuu qofaan yookiin immoo barattoota yoo taatan moobaayila maatii keessanii fayyadamuudhaan kan abbaa keetii haadha keetii bira teettee yoo ittiin dirsin didan ati galii argatta taanan isaanis galii argatu garuu maal dalageetiin galii argatta airdroppii kumaatama jira hifadhee jira taaptaap godhuudhaan moobaayilli telegiraam irratti harkana hifachiisee keessa taree haamisarii maqaa mana nyaataatiin moggaasu eegalanii jiran suuraa kana ilaala akkuma san immootu natti illee ulfaatee waan dalagus wallaalee airdroppiin immoo natti baay'ate chaarjii fixee bilbilli kiyya kaardii fixee wow wifi hin qabu akka ebaluu natti hin tolle iPhone hin qabu Samsung qaba yookiin immoo Pro Max hin qabu Android hin qabu immoo laaftuudha akkamitti hojjedha kan jedhuuf furmaanni jira Harbor Media Network jala dhaqaatii ilaala gara TikTokitiinis gara Telegramatiinis gara Instagrama YouTube Twitter Facebook gara laafoo kee jechuudha akkuma san immoo Harbor Media Network gara YouTubetiinis nu argachuu dandeessu ji'a gannaa kana keessa mana keessan teettanii galii dabalataa qarshii kumaatamoota lakkaa'aman miliyoona kumaatama eeyyee miliyoona jedhee maqaa dhaheera argee jira Notcoin irratti namoota miliyoona baafatan ijoollee biyya keenyaa magaalaa nama keessa jiru magaalaa Sulula Qinxamtuu magaalaa Magariituu Adaamaa paarkii diaasporaatti argamu eeyyee Adaama irra taa'ee dalaguu danda'a eeyyeen ni dandeetta obboleessa kee an erga Adaama irra dalagee atis dalaguu ni dandeessa baadiyyaatti yoo dalagaa eeyyeen Baalee Roobee iddoo sanii miti magaalaa gurguddoo maqaan dhahin mee baadiyaa keessaa kan maqaa si haadha ure kafeete waan dalaguu ni dandeessa neetworkiin kee haa dalagu bilbilli harkee irraa jira taaptaap godhuudhaan isa kamtu sirrii kan jedhuuf immoo Harbor Inspire gara telegiraamaatiin dhaqaa join godha oduu odeeffannoo guyyaa irraa jiru hordofa galatooma waraabulaa deemana YouTube Harbor Media Network subscribe gochuun irraan fatina Harbor Media Network sagalee keessan sagalee biizinasaati yeroo kamuu hojjedhaa irraa